Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya oduu yeroo kanaa qabnu sin dhageechisna aan ejersaa abdiiti. Balaa tiraafikaa Finfinnee naannoo Booletti muddateen lubbuun namoota 6 battala darbuu poolisiin ibse. Balaa tiraafikaa guyyaa kaleessaa ganama naannoo sa'aatii 2 magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Boolee aanaa 11 bakka addaa mana amantaa Kidaana Mihirat jedhamutti qaqqabeen lubbuun namoota 6 battala darbuu poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Poolisiin Finfinnee balaan kun konkolaataa geejjibaa uummata koyyee faccee ka'uun gara gooroo irra imala ture bakka balaan kun dhaqqabetti konkolaataan lafa qotuu iskaabaatarri gasoon isaa guddichi konkolaataa geejjibaa lakkoofsa gabatee TG 345997 irratti kufee kan dhaqqabe ta'uu ibse jedhama. Poolisiin Finfinnee ibsa fuula miidiyaa hawaasan ifoomseen battala balaan kun gaheen dhiironni 5 fi shamarran tokko lubbuun darbus ibse jira. Namoota lubbuun darbe kanattis dabalataa kan miidhaan qaamaa salphaa fi cimaan irra ga'e yaala argataa jiraachuu kan eere poolisiin ammatti ka'umsa balichaa qorataa akka tures ibseeti jira. Giinitti balaa kuufamni balfaa jiguun yoo xiqqaate lubbuun namoota 31 darbe jedhame. Giinii naannawa magaalaa guddoo Koonaakiriitti bakki balfi itti gatamu jigee yoo xiqqaate lubbuun namoota 31 darbuu mootummaan biyyatti beeksise. Balaan kun kan muddate tuulama balfaa kun manneen naannoo sanatti argaman irratti jiguun ta'uun ibsameeti jira. Balaa guyyaa dheengaddaa sa'aatii 8tti muddate kanaan namoota du'aniin dabalataan namoota 22 dabalataa irraa miidhaa cimaan kan qaqqabe yoo ta'u kanneen keessaa kan namoota 6 miidhaa cimaa ta'uun eerameeti jira. Kantiibaan naannoo Daaree Salaam balaan kun itti muddate Laansiin Salaam dhaabbata oduu AFP'tti akka himanitti lakkoofsi namoota du'anii kana caalaa dabaluu akka danda'us himaniiti jiru. Dubartiin Siree Diyoolloo jedhamtu bakka balaan kun itti dhaqqabetti gaazexeessitootaaf akka himtetti ijoolleen ishee 5 du'aniiru ijoollee koo hunda dhabeera. Wanti ani gochuu danda'u waaqayyotti amanuu qofaadha jette. Mootummaan namoota balaa rooba cimaa ordofee balfa jigee kanaan miidhan lubbuun hafan baraaruuf loltoota dabalatee meeshaalee fi humna namaa murteessoo ta'an gara naannoo sanaatti bobbaasus ibseeti jira. Jiraattonni naannoo fi hojjettoonni baraarsaa cimanii hojjechaa jirus jedhame. Ministeerri muummee biyya Giinii Mahaduu Ooyiruu bahaa iddoo balaan itti qaqqabe daawwachuun hojii baraarsaa fi haala jiru ilaalaniiru. Biyyattii keessatti balaan bakka kuufamaa balfaan wal qabate muddate kun isa jalqaba miti. Akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2017 keessa tuulan balfaa bakka sanitti jigee lubbuu namoota 10 darbuun isaas ni yaadatama. Wallagga qabata araaraa jedhuun tarkaanfiin humna faannoo irratti fudhatamuun dhaabsifamaa jira jedhan jiraattonni. Wallaggatti qabata araara jedhuun yeroo humna finxaalessa faannoo irratti tarkaanfiin fudhatamuu jalqabu tarkaanfiin kun dhaabsifamaa jiraachuu jiraattonni himan. Gidduu kanas aanaa giddaa ayyaanatti shirri kun raawwatamaa akka jiru jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Gidduu kanas aanaa giddaa ayyaanatti shirri kun raawwatamaa akka jiru jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Jiraattonni akka jedhanitti nageenyi waaran naannoo sanatti kan dhufu humna finxaalessa faannoo irratti tarkaanfiin jabaan fudhatamee humna finxaalessaa sun naannoo sana yoo qulqullaa'e qofaadha jedhan. Kana malees warra faannoof dahoo ta'an seeratti dhiyeessuu fi meeshaa waraanaa seeran ala hidhatan irraa hiikutu falaa jedhan. Kan kana achii qabata araara jedhuun wanti amma giddaa ayyaanatti taasifamaa jiru roorroo uummata irra bulchuu akka ta'e dubbatanii jiru. Kana leellaa raawwatu humna finxaalessa faannoo fi deeggartoota isaa ta'uu kan caasan mootummaa araara jedhee walitti waamummoo uummata ta'uu namoonni yaada kennan himaniiti jiru. Akka isaan jedhanitti mootummaan humna finxaalessa faannoo Wallagga keessa socho'u waliin hariiroo kan hin qabne yoo ta'e qabata araara jedhuun humna sana baraaruu dhiisee tarkaanfii tibbana fudhachuu jalqabe jabeessee itti fufuudha qabas jedhanii jiru. Shira araara jedhu rakkoo hawaasaa kan hin furre ta'uu muuxannoowwan kanaan dura irraa argachuun himaniiti jiru. Bara 2014 ji'a caamsaa keessa aanaa jaardagaa jaartee bakka addaa shulukee jedhamutti karaa qaama mootummaa fi jaarsolii jedhamaniin uummata walitti qabanii araara jedhamuun maddeen yaadachiisaniiti jiru. Sana booda baruma sana keessa hagayya 28 bara 2014 uummata aanaa horroo bulluq ganda boonee abunaa keessatti nama 39 bakka tokkotti fixanii turan jedhan.
Achi booda bara 2015 gaafa guyyaa 12 kaasee uummata aanaa Jaardagaa Jaartee keessa namoota 200 olitu magaalaa Jaardagaa keessatti humna finxaalessa faannootiin dhumee jedhu. Aanaalee akka Kiraamuu, Giddaa Ayyaanaa, Aabbee Dongoroo fi Amuruutti yeroowwan garaagaraa qabata araara jedhuun gochaan humna finxaalessa faannoo baraaru raawwatamuu ibsanii humni kun ergasii of ijaaree uummata irratti duguuggaa hamaa raawwachuu himanitti jiru. Humni finxaalessa faannoo naannawa sana socho'u yeroo haleellan humnoota mootummaa Oromiyaatiin itti cimu dafee manguddoota gara caasaa mootummaa ergee qabata araara jedhuun haleellamuu irraa of baraara jedhu. Ergasii immoo qophii gahaa taasisanii haleellaa isaanitti akka deebi'anis jiraattonni kunneen maddeen keenyatti himanii jiru. Ammas akka kanaan humni nama keenyaa ambulaansii waliin gubee bara baraan tooftaa araaraa jedhuun of baraaruu bare kun araara jedhee manguddoo ergee caasan mootummaa uummata walitti qabsiisaa jira jedhan. Kun yakka faannoof golga ta'uu irraa adda kan hin taane ta'us jiraattonni maddeenitti himanii jiru. Waliigaltee Piriitooriyaa irratti mariisistoota keessaa tokko kan turan pirezidaantiin duraanii Naajeeriyaa Oluseegun Obaasanjoo wiixata kaleessaa daawwannaa tasaa gara Tigraayitti taasisuu bulchiinsi naannichaa TPLF hoogganamu ibse. Bulchiinsi mootummaa federaalaa waliin marii eegaluuf haaldureewwan bu'uuraa fi ijoodha jedhee tarreessee jira. Daawwannaan Obasanjoo kun sagantaa dursee karoorfame akka hin taane bulchiinsi dura taa'aa TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu kibxata har'aa ibseeti jira. Mariin Obasanjoo fi Dabratsiyoon gidduutti gaggeeffame muddama mootummaa federaalaa fi TPLF tasgabbeessuu irratti kan xiyyeeffate ta'uu ibsa kana keessatti eerameeti jira. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Tigraay kan TPLF'n durfamu kan ta'an Dabratsiyoon waxabajjii darbe wayitaa Obasanjoon Tigraay daawwatan marii gaggeessan bu'uura godhachuun to'annoo fi hordoffii hiika qabu gaggeeffamuu dhabuusaatti akka mufatan Obasanjootti himuu eeretii jira. Ergasii muddamni hammaachuu akka Obasanjootti himanis ibsameeti jira. Obasanjoon waxabajjii darbe Maqalee daawwachuu booda hagayya keessa humnoonni federaalaa fi humnoonni Tigraay bakka daangaa Suudaanitti argamtu Sharaarinaa Eddoo jedhamtutti walitti bu'anii turan jedhame. Ji'a kana keessas kan wiixata kaleessaa dabalatee yeroo garagaraatti haleellawwan diroonii raawwatamuu aanga'oonni Tigraay ibsaniiti jiru.